Kiristiyaana tokkoof hiyyummaan madda galii dhabuu utuu hin taane hariiroo gaarii Waaqayyo wajjin dhabuudha. Nuti dhugaa hin sochoone tokko beekna ture. Innis addunyaan hafuuraa dubbii kiristiyaanonni dubbataniif deebii kenna. Dubbii isaan dubbatan addunyaa ijaan hin argamne keessattis ta'e addunyaa mul'atu kana keessatti dhiibbaa guddaa uuma. Kana sirriitti beekna. Yeroo kiristiyaanni tokko hojii jalqabuuf jedhu nuti immoo gidduu gallee kiyyoo diriirsuuf yaalla. Kunis akka inni hin milkoofneef qabeenya isaa harkaa balleessuufis balaan tasaa akka isa mudatuuf hojiin isaa akka baduuf maatiin isaa dhukkubsatanii maallaqa isaa mana yaalaatti akka fixu gochuuf dhamaana. Dhuga baatiin kun namoota bira akka ga'utti laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. YouTube irraa Amoo Tube subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhuga baatii kana kanan isinitti himu humna seexanaa guddisee isinitti argisiisuuf utuu hin taane hojii isaa isa hamaa bakkeetti baasuuf akka ta'e naaf hubadhaa. Har'a sagalee kanaan kiristiyaanota hedduu hiyyoomsee kan teessise dhoksaa seexanaa isa guddaan isinitti hima. Kiristiyaanonni hedduun jireenya isaanii keessatti Waaqayyoon ni sodaatu. Kurnaffaa, kennaa jaalalaa fi hangafa isaanii ni kennu. Ni kadhatu, ni soomus. Garuu eebba hin qaban. Yeroo hundumaa rakkina jala jiraatu. Dhiphinaa fi rakkina guddaadhaan jiraatu. Hin milkaa'an. Kun immoo kan inni ta'eef mootummaa diiyaabiloos irraa mootummaa isa dukkanaa sana biraa dhoksaan yookiin iccitiin ittiin kiristiyaanota hiyyoomsan waan jiruuf isatu akkas godha. Anis achi keessa waanan tureef sirriitti hin beeka. Waanan ija kootiin argees dhugaan isiniif ba'a. Xonqaayii yeroon ture Afrikaa kibbaa Piriitooriyaan jiraachaa ture. Yeroo sara seexanicha isa hamaadhaaf guutummaatti hojjechaan ture. Ergamni koos eebba kiristiyaanotaa duraa balleessuudha. Kanas kiristiyaanonni kennaa isaanii yeroo kennan waldaa kiristiyaanaa jedhamanii kan waamaman garuu iddoo argamni Waaqayyoo hin mul'annetti akka isaan kennan gochuudhaan. Kiristiyaanni baay'een kennaa isaanii yeroo kennan kallattiidhaan akka waan Waaqayyootti kennanitti yaadu. Garuu karaan isaan kennaa isaanii kennaniif iddoo aarsaa isaan kennicha irratti kennan murteessaadha. Sababni isaa eebba isaan kennuudhaan argatan banuus ta'e cufuu waan danda'uuf. Ergamni koo waldaa kiristiyaanaa magaalaa Piriitooriyaa keessa jirtu paasterii tokkoon geggeeffamtu irratti ture. Paasterichi immoo hafuurota bishaanirraa ka'anii hojjetanii wajjin hidhata qaba ture. Kanaafuu namni waldaa sanatti kennaa isaa kennu kamiyyuu kennaan isaa karaa bakka buutota keenyaan nu bira waan ga'uuf hojii seexanaa adeemsisuuf oola. Namoonni kennaa isaanii kennan kunis utuu hin eebbifamin hafu. Yeroon Afrikaa kibbaa ture obboleettii ani amma maqaa ishee dubbachuu hin barbaanne tokko kurnoo ishee fi kennaa ishee sirnaan kan baastuu fi kan kadhattu turte. Jireenyi ishee garuu waggaadhaa gara waggaatti achumadha. Jijjiirama tokko hin qabu. Eenyumaayyuu harkatti babbadaa dhufe. Sababni isaa iddoon isheen itti kennaa ishee kennitu iddoo aarsaa ulfinni Waaqayyoo keessa hin jirre waan ta'eef kennaan ishee kamiyyuu hojii addunyaa kan biraatiif waan ooleef. Har'as addunyaa kanarraa namoonni hedduun hojii Waaqayyootiif kennaa isaanii kan kennan jiru. Garuu iddoo aarsaa akkamiirratti akka kennan adda baafachuun dirqama. Yeroo tokko hojiidhuma kanaaf Afrikaa kibbaarraa gara Keeniyaa deemeen ture. Ergamni koos kiristiyaanota jireenya hafuuraa isaanii keessatti gufuu uumuu fi maal akka isaan hojjetan immoo daawwitii yookiin fuullee mana koo keessaa itti fayyadamu keessatti ilaaluuf ture. Kiristiyaanni tokko milkaa'uudhaaf yeroo inni ka'u gufuu hedduu dura isaa keenya. Dhukkubaan, balaa tasaan, kisaaraadhaan akka inni rukutamu goona. Namoonni baay'een garuu inni kun bu'aa ba'ii jireenyaa akka ta'etti yaadu. Haa ta'u malee kun lola hafuuraati. Addunyaa hafuuraa keessatti bubbee kaasnee akkaawuntii isaanii fi boorsaa isaaniitti qaawwa baasna. Maatiiwwan muraasa argeera. Waggaa dheeraa kadhatanii qabeenya isaan argatan karaa isaan deebisanii of harkaa baasan qopheessinaaf. Baay'inaan kana kan nuti goonu akkaataa hojii addunyaa hafuuraatiin rakkoo uumneetudha. Yeroo tokko immoo namoota erginees akkas ni goona. Fakkeenyaaf ani mucaa durbaa bareedduu tokko akka isheen namicha wayii dogoggorsituuf itti fayyadameera. Inni gammachuu foon isaatiif jedhee itti dhiyaate. Nuti garuu eebbi Waaqayyoo akka sarraa fagaatuuf meeshaa keenya godhannee itti ergine. Kanaafis
ishee wajjin cubbuutti kufuu yeroo inni jalqabu balballi eebba isaatii hundinuu ni cuccufaman. Kiristaana tokkoof hiyyummaan hariiroo sirrii hin taane Waaqayyo wajjin qabaachuudha malee galii ga'aa dhabuu miti. Yeroo biraa immoo ergama biraa fudhadheen biyya Ingiliziin deemeen ture. Kunis jecha kiristaanonni dubbatan balleessuuf kan taasifamedha. Dhugaan nuti beeknu addunyaan hafuuraa dubbii kiristaanonni dubbataniif deebii ni kenna. Biyya lafaa kana irrattis jecha afaan isaanii keessaa ba'uun dhiibbaa uumuu danda'u. Sababa kanaaf ganamaaf galgala jireenyi isaanii akka jeeqamuu fi Waaqayyo irratti akka isaan guunguman dubbii isaan fayyadu utuu hin taane jecha abdii kutannaa akka isaan dubbatan goona. Yeroo baay'ee soomanii kadhatanii deebii kadhannaa isaanii gaafa turu abdii kutatanii Waaqayyo irratti guungumu. Jecha dhibaa'ummaa dubbachuu jalqabu. Yeroo kana ergamni keenya milkaa'aa ta'a. Sababni isaa jechi abdii kutannaa fi hamilee dhabuudhaan isaan dubbatan deebisnee isaan irratti akka hojjennuuf aangoo guutuu nuuf kenna. Nan yaadadha. Kiristaana jabaa biyya Ingilizii magaalaa Manchester United jiraatu tokkotu ture. Guyyaa tokko garuu abdii kutannaarraa kan ka'e Waaqayyo dhimma koo hin qabu jedhee jecha abdii kutannaa dubbate. Battaluma inni jecha kana dubbate eebba addunyaa hafuuraa keessaa isaaf qophaa'ee ture qabuudhaaf aboo arganne. Addunyaa Waaqayyoo keessaa eebbi isaa akka gadi dhiifamuuf murtaa'ee ture. Jecha abdii kutannaa obsa dhabuu isaatiin garuu balbala ofitti cufe. Kan nama gaddisiisu kiristaanonni galgala cimsanii kadhatanii ganama yeroo hirribaa ka'an immoo guyyaa isaanii irratti jecha hin taane dubbatanii deebii kadhannaa isaanii of duraa hambisu yookiin lafarra tursu. Addunyaan hafuuraa kan inni deebii kennu imimmaan keenya buusnee baay'ee waan kadhanneef utuu hin taane Waaqayyo irratti yaada guutuudhaan yoo amanne akkasumas dubbii amantii shakkii malee yoo dubbannedha. Kiristaanota hiyyummaatti kan hambisu inni biraan immoo ofittoo ta'uu yookiin waan hundumtuu anaaf haa ta'u jechuudha. Addunyaa seexanaa keessa yeroon hojjechaa ture kanan bare keessaa ofittummaa fi ana malee jechuun daangaa darbu eebba isaanii akka nuti qabnuuf balbala guddaa nuuf bana. Asitti jiraataa magaalaa Cape Town nama ture tokkoon isinitti himuu barbaada. Yeroo tokko namichi kun baay'ee arjaa fi namoota kan jaallatu akkasumas warra rakkatan nama gargaaru waan tureef miidhaa irraan ga'uu dadhabnee turre. Abdii kutachuu dhiifnee kiyyoo keenya diriirsinee akka inni namoota jibbuu fi ofittoo akka inni ta'u goone. Yeroo kana mooraan hafuuraa akka nuti isa hin miineef itti ijaaramee ture isarraa godaane. Waan inni qabu hundumaa sa'atii barbaannee fi akka barbaannetti tuttuquu jalqabne. Dhumarrattis hojiinsaa ni hidhame. Akka inni hin guddanneefis hiinee isa keenya. Qabeenyi isin ulfina Waaqayyootiif itti hin fayyadamne hundinuu hidhaa isinitti ta'a. Qooda Waaqayyoon jaallachuu qabeenya keessan yoo jaallattan isinis qabeenyi keessanis hidhaa seexanaa fi garbummaa jalatti qabamtu. Hojii seexanaa yeroon hojjechaa ture kanan bare inni biraan hiyyummaa sanyii yookiin maatiirraa namatti dhufudha. Kiristaanonni baay'een Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii erga fudhatanii booda hidhaa abaarsaa maatiirraa isaanitti darbu ofirraa kutuu dagatu. Lubbuun isaanii yoo fayyite iyyuu eebbi qabeenya isaanii utuu hin dhalatin maatii isaaniitiin seexanaa wajjin kakuu waliif galameen hidhamee ta'a. Seexanni yeroo kakuu galchisiisu sanyii si'achi dhalatu wajjin walitti waan hidhuuf sadarkaa inni murteesseen olitti akka isaan hin adeemne godha. Kanaaf kiristaanni tokko hidhaa abaarsaa maatii isaarra jiru cabsuun dirqama isaati. Kana hundumaa kanan isinitti himeef seexanni guddaa akka ta'e isinitti himuuf utuu hin taane tooftaa seexanaa beektanii akka irratti mootaniifidha. Humni maqaa Yesuus dhiigni isaa inni qulqulluunis hidhaa seexanaa ciruudhaaf humna guutuu qaba. Waan itti eebbifamtaniif galatoomaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa.